Birraa artistii osoo hin ta'in hidda odaa aartii Oromooti. Aliin Birraa jaalala, Aliin Birraa biyya, Aliin Birraa jechuun nageenya, Alii Birraa jechuun hawaasummaadha. Alii Birraa jechuun anaaf waan hunda. Nama akkanaa kana dhabuuf sa'a kanatti hedduu gaddi guddaan natti dhaga'amee jira. Doktor Alii Birraa nama akkanaati jedhanii ibsuudhaaf hedduu namatti ulfaata jechoota isa ittiin ibsitu guddaan qabdu. Haa ta'utii garuu nama biyya tanaa fi gama aartiitiin gahee guddaa taphate artistii cimaa fi gameessa Oromoonii fi Itoophiyaan akkasumas Afrikaan qabdu jenneeti eeruu kennuu ni dandeenya. Ana qofaa osoo hin ta'in Aliin Birraa artistii guddaa Afrikaati. Aliin Birraa artistii biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaati. Caalatti immoo uummata Oromoo yeroo ammaa Alii Birraa dhabuun isaa gadda guddaa keessa galchee jira. Utubaan tokko daaqee jira jechuudha. Aliin Birraa kana. Yeroo baay'ee yoo dhageettanii jirtan weellistoonni waa'ee isaa weellisan hedduun isaanii ni jiru. Isaan keessaa akka amma Adnaan Muhammad sirba isaa keessatti umriidhaan naa ture birraa ko birraa nugusa Afrikaa hangafa sirbitoota maraa jedhaanii ture. Dhuguma nugusa Afrikaati gama aartiitiin yoo ilaalle. Waltajjii gubbatti yoo inni weellisu weelluu jetteeti waan dhageettuu miti. Gorsa, akeeka akkasumas ammoo nama jechuun tarsiimoodhaan kallattii qajeelchuutti mul'isu waan ta'eef Alii Birraa nama akkasiiti. Nama jechuun uummata isaatiif jiraatee booddee addunyaa kanarraa martuu dabareedhaan deema. Dabaree isaa eeggatee nama deeme. Nama biyya fayyade malee nama biyyatti fayyadamee miti Alii Birraa. Nama biyya fayyade malee nama biyya keessatti qofa akka namni tokko lubbuun jiraatu qofa jiraatee darbee miti. Nama biyyaaf jiraatee darbe waan ta'eef Alii Birraa akka kootiitti akkasitti ibsa. Aliin Birraa sirboonni isaa akkaataan ani ittiin ilaalu Aliin Birraa jalqaba irratti an biyya qaba jedhee biyya an qabu Oromiyaadha jedhee lammaffaa immoo waldhabbii namaaf nama gidduutti waldhabbii siyaasa keessatti dhufu nuti ilmaan haadha takkaatii maaltu addaan nu baase jedhee weellise. Jidduu namatti immoo garaagarummaan akka hin jiraan jidduu jaarmiyaa siyaasatti garaagarummaan akka hin jiraan ilmi namaa tokko akka ta'e haadha tokkorraa akka dhalatee fi tokkummaan akka jiraatu nuti ilmaan haadha tokkooti jedhee sirbe. Gama biraatiin ispoortii jedhee ispoortiin fayyaadha. Namni ispoortii hojjete fayyaa qabeessa ta'a. Namni fayyaa qabu immoo waan hunda hojjechuu danda'a. Waan hunda sammuu gaariin yaada gaarii dubbachuu danda'a. Sammuu gaariidhaan biyya hoogganuu danda'a waan ta'eef ispoortiin barbaachisaadha jedhe. San bira darbee immoo Aliin Birraa barnoota jedhe. Namni barnoota hin qabne nama ija hin qabne barnoota ammas barnoota jedhee waan hedduu dhalootaa dhalootatti darbu dabarsee jira Aliin. Gama biraatiin jaalala sirbe walaloo isaa keessatti yoo dhageeffatteeti ta'e akkaataan inni itti jaalala ibsuu fi artistoota biraa garaagara Aliin Birraa waa hunda wanni jedhuuf kanaaf Aliin Birraa kana qofaa miti afaan Oromoo qofa sirboo osoo hin ta'in yoo xiqqaate afaan adunyaas afaan biyya kanaas afaan sabaa fi sablammii afaan Oromoo qofa osoo hin ta'in afaan Somaaleetiin afaan Arabaatiin afaan Amaariffaatiin afaan Suudaaniitiin afaan adunyaa kan ta'e oppeeraallee namni biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif sirbe Aliidha waan ta'eef Aliin utubaa aartii Oromooti yoo jennu waan hunda of keessatti qabateeti waan ta'eef kanaaf utubaadhaa jenna. Artistii gameessi kun keessattuyyuu aartii Oromoo kana fuulduratti akka tarkaanfatuuf gaheen inni barate jabaadha. Isa kana irratti maal? Aliin Birraa ofii hojjechuu qofa osoo hin ta'in umurii
jaarrummaa isaa keessatti illee dhaloonni qubee daandii inni keessa dhufe keessa akka dhufaniif ogummaa qabu, muuxannoo qabu. Keessaanuu Alii bira yoo teettee jette waan hedduu irraa bartaa, hawaasummaa irraa bartaa, jaalala biyyaa irraa bartaa, jaalala namaa irraa bartaa. Aliin Birraa gaafa ogummaa kana muuxannoo isaa sitti himu ati nama aartii ta'uudhaaf waa hunda danda'uu qabdaa, waan hundayyuu yaaluu qabdaa. Yoo xiqqaate weellisaan tokko meeshaa muuziqaa keessaa tokko beekuu qaba. Muuziqaan maal akka ta'e, riitimii isaa oktaavii bahuudhaaf, sagalee ol baasee sirbuudhaaf, gadi bu'ee sirbuudhaaf maal akka fakkaatu beekuudhaaf aartistiin tokko yookaan weellisaan tokko meeshaa muuziqaa tokko beekuu qaba jedhee muuxannoo isaa siif qooda waan ta'eef Aliin Birraa sa'a kanatti dhabuun dhaloota qubeetiif illee gadda guddaadha. Qaamni tokko hidhate jechaadha. Nama muuxannoo ogummaa addunyaa qabu kan dhabuun sa'a kanatti nuuf gadda guddaadha. Dhaloota qubee yeroo ammaa muuziqaa hojjetaa jiran addunyaa aartii keessa jiran. Doktor Artiist Alii Birraa mata dureen inni irratti hin weellisin inuma hin jirre. Ammaan booda weellisuu ni danda'a namni jedhee weellisu kama inni weellise san irra deebi'ee yoo weelliseen alatti mata duree inni osoo ittiin fayyadamin bira darbe odoo irratti weellisin bira darbe ka biraa argadhe yoo jedhe argama biraa jennee moggaasuu dandeenya. Kanaaf waa hundaanuu itti fayyadamee nageenya irratti fayyadamee jira. Bu'aa nageenyaa kallattiidhaan ibsuu irratti fayyadamee jira. Ispoortii irratti fayyadamee jira. Wanti inni ittiin fayyadamne hin jiruu qofaan yoo ibsame malee ammaan booda ni jiraan waan jedhuun ibsuu hin danda'u. Artistii kana already gama hundaanuu waan tajaajiluu qabuu fi waan bu'aa uummata isaatiif buusuu qabu hundaa buusee darbe waan ta'eef biyyeen itti salphattuun alatti wanta biraa waan jedhu. Aliin Birraa akkuma dursii kaase nama kan jajjabeessan muuxannoo qaban, dandeettii qaban, qaama isa boodaa dhufuuf ilmaan isaatiif teessisee muuziqaan maal akka fakkaatu, muuziqaan maal akka ta'e itti agarsiisa. Aliin gaafa waa'ee muuziqaa sitti himu deeggaraa siyaasaa kamiyyuu irraa bilisa ta'ee, deeggaraa jaarmiyaa siyaasaa kamiyyuu irraa bilisa ta'ee, qooddaa sabaaf sablammii irraa bilisa ta'ee waa'ee muuziqaa si barsiisaa jechuudha. Muuziqaan afaan addunyaa kanaati waan ta'eef, muuziqaan waa'ee eenyummaa ilma namaa ittiin ibsan waan ta'eef kanarraa bilisa akka taatuu fi ogummaan sun maal akka ta'e qabatamaan nama si barsiisu waan ta'eef Aliin dhugumatti nama ofitti nama dhiyeessa. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kanatti ijoollee saba biraa ta'an yookaan ammoo afaan biraa sirban wajjinis hojii gurguddoo hojjetee jira. Kana jechuun maalidha? Hammataadha. Ofitti nama qaba. Ogummaa qabuu fi waan isa keessa jiru sii qoodaa jechuudha. Osoo eenyummaa dhamaatiin osoo garaagarummaa ilma namaa keessatti uumame nama ta'uu isaatiin aartiin kun gama addunyaan kana wajjin akka deemuu dandeettutti muuxannoo sii kenna waan ta'eef Aliin Birraa dhugumatti hammataa guddaadha. Nama jabaa guddaa dhabne, nama isa gaaddisa guddaa dhabne jechuudha. Gaaddisa jalatti dhaloonni kun hiriiree hojjechuu danda'a ture. Gaaddisa kana dhabuun immoo aduun nama dhoofti waan ta'eef kana dhabne jechuun koo gaaddisa jabatu nu harkaa cabee jedhama. Keessattuu waggoota 50 olii fi Dr. Alii Birraa sirboota garaagaraa sirbaatti kan ture. Keessumaa sirboota 267 ol kan sirbaa kan ture. Aliin immoo sirboota isaa akka ijoolleetti kan ilaalu. Ijoolleen koo sirboota kootii fi uummata kootii kan jedhe yeroo ammaa kana inni biraa boqoteetti kan jiru. Akka ijoollee isaatti sirboota ilaalu kana hoo eenyu kunuunsuu qabaa? Eenyutu gara fuulduraatti itti fufsiisuu qaba? Aliin waggaa 50tiif kan nama ajaa'ibu gaafa ijoollummaa isaatii haga dullummaatti haga gaafa guyyaan lubbuu isaa darbutti sagaleen isaa osoo hin jijjiiramin umuriidhaan darbe yookaan ammoo lubbuudhaan darbe jechuudha. Qabeenyi isaa ijoollee isaa wanni inni horate sagalee isaatii muuziqaa kana sagalee kana dhugumatti qabeenya isaatii ilmaan isaati. Sababni isaa ilmi isaa lubbuun darbuu danda'a gaafa umurii hin gahe. Qabeenyi inni hojjete garuu dhalootaa dhalootatti darba gaafa hanga addunyaan kun jirtu jechuudha. Sirbi isaa kan si ajaa'ibu kan waggaa 50dhaa hojjetellee akka
walaloon isaa akka guyyaa hadhaatti addunyaa kana wajjin deema. Kanaaf dhaloota hin duune, waan hin duune, qabeenya hin duune, ilmaan hin duune dabarsee kenne waan ta'eef qabeenya isaa kana kunuunsee dhaloota dhalootatti kan dabarsuu qabu dhaloota amma jiru jechuudha. Itti gaafatamummaa qabu kana beekee qabatee dhaloota itti aanuuf dabarsuu qaba. Aliin Birraa dirqama isaa bahee jira. Dirqamni itti hafe eenyu? Nu'u jechuudha. Warri amma lubbuun jiru qabannee dhaloota itti aanutti dabarsinee qabeenya kana immoo qabeenya uummataa, qabeenya saba kanaa, qabeenya biyya kanaa ta'uusaa dhaloota itti aanuu fi seenaa keessatti illee barraa'ee galmaa'ee hamma addunyaan kun jiru akka jiraatuuf kan qabatee deemuu qabu dhaloota amma jiru kanaa jechuudha. Itti gaafatamummaa kana beekuu qaba dhaloonni amma jiru. Artist Ani yoo xinnaate amman argine harka lama sadii argeeraani. Waltajjii inni gubbaa dhaabbatee bookisuu weellisuu irratti argeera. Inni gama muuziqaa qofaan kan ibsamuu mitiyyuu muuziqaan isaa already nama hunda biratti warra afaan isaa dhaga'uun qofa oduu hin taane warra afaan isaan dhageenye biratti illee ulfinna guddaa qaba. Akka weellisaa Miikaa'el Balaayinee jedhamu murteessaa dorgaa dorgee afaan Amaaraa irratti waan jedhe wayii qaba. Dorgomaan tokko bahee osuma dorgomu sirba isaatiin osuma dorgomu sirbi kun ka'ee nuti jedhee qaamni murteessaan biraa gaafate. Gaafatee jennaan maal jedheeni Miikaa'el Balaayinee sirba Alii Birraati jedhe. Sirbi Alii Birraa garuu akkanatti weellifamu. Anini akka jechuun nama torbetti beeta kiristaanii yookiin charchii wayii masgiida wayii deemutti torbeedhaan taa'ee dhaggeeffadha sirba isaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Ulfinni weelluun isaa qabu, sirbi isaa qabu san agarsiisudha. Kanaaf irra caalaa isaa jechoonni inni itti fayyadamu jechoota bilchaatoo sagaleen isa keessaa bahu sagalee jechuun nama hin quuqne ka keessoo namaa seenu akka aannanitti dhuguu dandeettu malee waan sirba qofa jettee bira darbitu miti. Yeroo baay'ee nu yoo sirba baay'ee qabna. Garuu ammoo hanqina maalii qabna? Fakkeenyaaf baay'inni sirbitoota keenyaa 60 ta'uu danda'an. Achi keessatti ammoo sirbituun nama meeqa jenneellee herreeguu dandeenya. Sirba kana keessatti amma sirbi isaa guutumaan guutuu hundi isaatu gatii guddaa qaba. Kanaaf galaana sirbootaati, weelluuti jennee isa herreeguu dandeenya. Keessoo isaatti ammoo nama jechuun namaaf kallattii akeeku waan ta'eef waan inni akeekee facaafatee bira darbe kana amma danda'ame nuti sammuu irraa fuunee irraa dhaallee kunuunsinee nama akka isaa bocnee baasuu danda'u qabnaa ergaa jiru. Aartiitti bobba'anii socho'aa jiran warroonni kunniin amma danda'ameen isarraa waan baratan waan dhaalan kan ijoollee kiyya jedhee inni already ijoolleen qabu ijoolleen isaa sirba isaati waan ta'eef ijoollee kiyya jedhee waan inni ummata kanatti dabarsee gara ummata kanaatti gara dachii kanaatti facaase kunuunsee bakka inni barbaadu saniin ga'uu fi akkasumas irraa dhaalee namnis dhaloonni kun dhaloota waa uumuu danda'u jedhamee himama. Dhuguma dhaloota waa uumuu danda'u ta'ee argamuudhaaf waan inni facaafate kana kunuunsee bakkaan ga'uu ka danda'u dhaloota kana ta'uu qaba. Yoo waa uumuu danda'a ta'e akkas ta'ee yoo argame qofa dhugaadha dhaloonni kun dhaloota waa uumuu danda'u jedhamee moggaafamuudhaaf himamuudhaaf waan inni facaafate kana galmaan ga'uun bakkaan ga'uun ammoo dhalootuma kanarraa eegama. keessattuu yoo artistoonni isa hedduu qabu'anii aartii uummata Oromoo kan akka guddisaniif waan baay'ee jajjabeessaa ture. Artistoota kanneen maal dhaabdu? An akka dargaggeessa tokkootti akka jechuun ogeessa aartii tokkootti illee dhaamsi kiyya guddaan kallattii inni nu akeekaa ture, kallattii inni nutti himaa ture san isiisan qabachuu dagachuu dhabuudha wanti guddaan. Inni isuma dadhabaayyuu jajjabeessutti ka'a. Yoo dhugaa dubbanne eentu bakka si bu'aa yoo jedhan nama diqqoo hintii wayii qabu akeekii wayii qabu ebalu bakka na bu'uu danda'a jedheeti laafaa san jabeessee akka inni jabaatu taasisa. Kanaafuu artistoonni amma jiranillee wal jajjabeessuu
wal utubuu yoo qeeqa ta'e qeeqa sirriitiin wal qeeqanii bakka kana oduu kana ta'e gaariidha waan jedhu alatti waan tokko hojjete tokko irratti dhiibbaa geessuudhaan aartii dadhabsiisuu hin qabani. Inni biraa artiistota qofaa miti waan kana bakkaan kan ga'uullee ka danda'u akeeka isaa san cimseetti fufuullee ka danda'u qaamni aartiin kun na ilaallata jedhu warri artiistotaa fi aartii uummata kanaa jajjabeessan hedduun isaanii biyyaa fi biyyaan alatti illee jiran ladda artiistotaa dhaabbatanii artiistota jajjabeessuudhaan ammoo aartiin uummata kanaa galma akka ga'u taasisuu keessatti qooda isaanii bahuu qabanii ergaa jiru qaba. Qabarratti kan artiistota keessanuu artistii Oromoo ta'aniif wanni ani dhaamu artistiin keenya qilleensa wajjin deema. Qilleensa wajjin deemuu qabu. Wanni qilleensa wajjin deeman yeroodhaaf waan ta'eef hojiin hojjetamu akka ilmaan Alii Birraa yookaan ammoo muuziqaa Alii Birratti dhalootaa dhalootatti darbuu qaba jechuudha. Hinguu yeroo kamiyyuu ni elmama, hin dhageeffatama. Kanaaf yeroodhaan jaanjaa'uu hin qabani artistoonni Oromoo. Inni biraa ammoo artistoonni Oromoo warreen kanaan dura turan keessanuu kan akka Dr. Alii Birraa maal irratti hundaa'anii hojii kana hojjetanii walaloo akkamitti irratti hojjetanii walaloo akkamii walaleessanii yeelaloo akkamitti hojjetanii uummanni kun immoo maal barbaada jedhanii xiyyeeffannoo kennanii fi hojii kana hojjetanii isaanis dhalootaa dhalootatti waan darbu yoon hojjetanii yeroon itti dagataman yeroo jalaa gabaabataa jechuudha. Yeroo gabaabaa qabu jechuudha. Hamma umuriin jiraatan qofa hojiin isaanii dhageettii argachuu danda'a. Lubbuun darbanis jiraatanis wanni isaan hojjetan yeroo isaan qofa wajjin darba waan ta'eef waan yeroo wajjin hin darbiin hojii hojjechuu qabu. Keessaanuu aadaan uummata kanaa maalidha? Waan aadaa fi safuu hawaasa kanaan cabsine qo'atanii qoratanii gaafatanii hojjechuu qabu malee wannuma argan waan yeroo fakkaatu waan yeroon barbaadutu kana jedhanii hojjechuun qofti isaaniif bu'aan qabu. Isaan immoo qabeenya uummataati. Uummanni kun immoo wanni isaan irraa barbaadu qabeenya isaanii ergatanitti itti fayyadamuu barbaadu. Itti fayyadamuu jechuun waan uummata fakkaatu akka hojjetan irraa barbaadu waan ta'eef amaanaa kana beekanii hojii isaan irraa barbaadamu, ogummaa isaan irraa barbaadamu uummataaf hojjetanii dhaloota itti aanutti dabarsanii darbuu qabu jechuudha. Xumura irratti wanti itti dabaltee jiraatuu fi akkasumas immoo namoota isa dinqisiifatan maatii isaa fi walitti isaatiif wanti jettee fi wanti itti jajjabeessitudha. Xumura irratti uummata Oromoo isa jaalatuu fi inni jaalatu dinqisiifattoota addunyaa kanarra jiran, dinqisiifattoota Afrikaa keessa jiran, dinqisiifattoota biyya kana keessa jiran hundaa gaddi itti dhaga'ameef jajjabina hawwaa jajjabaachuudhaaf ogummaa inni qabu hojii isaa kan dhaloota itti aanutti akka dabarsaniif amaanaa dhaamaa hunda isa dinqisiifatanii fi isa jaalatan kan yeroo ammaa gadda keessa jiran akka jajjabaatan dhaamaaf jecha. Dhumarratti wanti guddaan dabalullee hin jiru. Rabbiin nama jaallataa isaan haa godhu. Firaa fi fiixaa isaatiif ammoo jajjabina haa kennuu fi nutis ammoo dhaloota seenaa isaa waan inni facaafate galmaan ga'u rabbiin nu haa godhu.